Ati gaaffii waan barbaachisu waan dhugaatee ragaa qabatamaa fidee naa gaafatu ragaa qabatamaa qabu anis nan kennaaf yoo ana dhate footoonni fidee agarsiisaa jiru. Anumaan dubbatte ija kee irratti beekama maal akkam rabbi afaan gadu taaltee gatii anan taaneef waan tokkummaa dhiifama ishii bicuu sagalee ol qabu kootiif dhiifama guddaa Tokkuma amma sidanii kan nawaami anani kan footoo kooti poosan namaa poosattee dura dhugaa jiru bariitii ana dhiifama akkamitti naan hin dubbanne Itoophiyaa jiru. Ofiinna dubbifte seenaa hime callisi qoy seenaa tokko waan gaafadha ijoollee seenaa qoy seena callisime namoonni lamaa fi dhibbi lama jirtan kuni mucayyoo karaa keessoo naa barreessite mucayyoo Amiiraa jedhamtu Amiiraa maalitti moominaadha maqaan ishii sobdu amma koosirratti wadaluun barbaada tokkuma sidan filis waati dhagoo qabdu sidamti kan nawaami anan kan si gaafate immoo ana maqaa kiyya moominaa ta'uu bilisuu isaa namoota Tokkuma sagaleen keenya jiru adammoo godhe isa saraanaa taatee isa kana mo'it godhe. Abo maali nuti na goot? Mo'itu Isa saraanaa taatee sagalee asii waraafamnaan mo'it godhe bar. Nuti na godhe. No. Mutiin godhe. Tove mo'itu rabaa. Ila dhaggeeffadhaa waan isin itti himaa. Ayyee. Dhaggeeffadha boleessoo. Okay. Isheetu karaa keessaa na dubbifte. Akka. Waan kana immoo nama hojjete miti. Kun immoo maqaa kiyyaaf gaarii miti. Way ka obsi kanarraa fixi kaa. Ishee laa shiragaan. Jettee sitti maa jira bara akkasiin naan jette. Akkasiin naan jette sitti maa. Naaf. Live irraa ba'een suuraasii gama Facebook maxxansee gama Facebook maxxansu hiriyoonni sii jirani turan. Ijoolleen barattoonni yuunivarsiitii jechuudha. Mucaan barataa yuunivarsiitii tokko jira nabaan shaafii dubbise. Nabaan shaafii akka inni itti siqu waan ta'eef nabaan shaafii immoo na dubbise. Utuma jara kanaan jiran gaafa masanjara kiyya seenu isiin naa barreessitee jirti. Saatii isaa waliin jechuudha. Tokkuma maayii suuraa kiyya fayyadee kun hojii kiyya miti nama feekii fayyadamee naan jette. Maal akkamiin jedheen? Suuraan natti poosti goote koodira. Garuu hojiin kun immoo anaa miti. An biyyaa bahee hin beeku gara Dubaay dhaqee hin beeku kumma qaballeessiidhaan naan jette. Innooti isii jedhee jennaan ragaa fidatu jette. Waa'ee obboleessaa fa'aa kaasee obboleessa akkas na agarsiise jennaan aangoon kuma mucaa kana faanan dubbannee maqaa na balleessuuf jettee ofii isheetiif na barbaaddee na dubbifte malee ani hin barbaanne jechuudha. Kan isiin na barbaadde Facebook irraa argiteeti. Hiriyoonnis immoo barattoonni yuunivarsiitii jiru jechuudha. Yuunivarsiitii Finfinnee mucaan baratu tokkos jira. Namoonni beekan jiru. Warri suni na dubbisaa turan. Barbaachisaa taanaan hagamaatiis beekuu dandeenya. Nutti himuu dandeessa. Obboloota isii nuuf fiduu dandeessi. Hiriyoota isii nuuf fiduu dandeessi. Amma xiqqoo ani maaliifan maaltu garaana nyaatee dubbii keessa itti sun seeniin. Seera okay. Seera feekii fayyadamuu ila ishii an kan feekiidha siin jedhaan jiru rabbitu beeka waan ta'eef. Rabbitu beeka. Kana seera nama waa fayyadamuuti suuraa namaa sitti suuraa namaa piroofaayilii godha suuraa namaa sitti ergaa gaafa. Yeroo tokko carraa dhiifama hojii yeroo tokko carraa kan Heruuddiin kennee. Maal ta'e Heruuddiin? Awwannan jedhu miseenjeraan naanaasaa jirtii jedhe isiin garuu miseenjeraan kan si dubbifte. FB seesanaatii fi kaisaa fuudhii ilaalime kan inni ittiin dubbise seena itti ergi tokkummaatti. Ittiin ergee. Maqaan FB si maal akka jedhu irraa bari tokkumma. Kan si walitti dhufu Amiiraadha. Amiiraadha kan ishee. Amiiraa akkuma kana kun Amiiraadha Feesbuukiin ishee. Gara xiqqoo na eenyu godhee mucaan baay'ee viidiyoo deeggartuu Arsenaal fakkaatti. Kubbaa deeggartii natti fakkaatti suuraan si baay'eetu jira viidiyoon si baay'eetu jala jira waan dhokattu wayi miti isheen kun jechuudha. Nagaa miti sagaleen koo sirriitti. Dhositu miti viidiyoon si hedduutu jira deeggartoota tapha waan deeggartu natti fakkaatti Arsenaal kana ta'e hin beeku. Viidiyoon si dhaabiin si eenyuun si wanti hundi suuraa fedhe achi argachuu danda'amu suuraa barbaanne ta'e.
Facebook ishee jala galeenis hin agarsiisa amma Facebook ishee jala an ofii kiyyaa jechuudha. Wani isin story isa saatii 24 badoo son taane Facebook jala kakaattee jirtu jechuudha. Story wanta eenyu san yoo ilaaltaniitu ta'e maqaa isaa adda baasee hin beeku sirriitti sanaan sana qabdi. Amma wanti nu gochuu dandeenyu maalidha amma furmaanni koomentii gad lakkisi. Mee mallattootti wal beektan waliin haasa'aatii hin arrabsini akkasittan si beekaa jedhi. Sana booda intalli immoo biyyaa baane jedhu ragaa ijoollee beennu ijoollee si beeku hin barbaaddanna. Abbaan si yoo dhukkubfatee ture ergitee turte ka jedhuu fi wani xiqqoo nu rakkise waan rakkise tokkittitu jira. Sagalee waliin haasaan iskiriin riikardiitiin jiru tokko. Viidiyoo waliin haasaan wal waraabantu hin jiru lama. Wanti xiqqoo na rakkise. Suuraa kan isheeti suuraan kun fayyaan. Kunoo suuraan asirra jiru kunillee kan isheeti. Bakka kaa'ee ture. Suuraan hin kaanne jechuudha. Suuraan hundi suyyuu kan isaati. Suuraan inni fidaa jiru kan ishee kana. Sini galee suuraan inni fidaa jiru hundi kan isheeti jechuudha. Kan ishee kanaati. Amma kan nuti barbaadu kan nuti barbaadnu amma akka ragaatti maal qabamaa jirtanu maa ofiin na dubbifte suuraan kiyyaa jedhaa jirti. Suuraan kiyya gaafa jettu immoo an hojii kana keessaa hin qabu yaa tokkummaa. Hojjettuu dhaabbata wayinatti fakkaata amma Finfinnee keessaa barattuu yuunivarsiitii turte jechuudha. Eebbifamteetti. Akkamitti baruu dandeenya si rakkisa. Mucaan kuni osooti dhiifama natti mil'inaati. Mucaan kun osooti viidiyoo iskiriin riikardii qabateeti. Okay. Sagaleen koo asiin sirraa irra natti fakkaata. Inni dhaga'a miti? Inni dhageessu miti sirriitti? Inni dhageenya. Okay. Ani ilma namaa waan ta'eef cubbuu dubbadhee deemuu hin barbaadu. Cubbuu nan dubbadhee deemuu hin barbaanne waan boru narra ga'u hin beeku waan ta'eef. Waan boru narra ga'u waan hin beekneef jechuudha. Intalli dhokattee nama fayyadamtu utuu taate xiqqoo garaa nan nyaattu. Anaa miti jette karaa keessas tokkuma maal taate maqaan na badeetteen kakachiifna xumura irratti. Garuu waan ani isin gaafadhu ati Amiira mucaa kana hin beektu fakkeenyaaf hojii akkanaa hojjetaan turre hojiin kee maal ture nama kana immoo hin beektu As bukkeetti argee poosteeti Miti irraa baafadhu Amiira. Taasisa nagaamu. Malee nama kana haasofsiiftee hin beektu? An argee iyyuu hin beeku kunoo poostetti irratti hin argee dhufee si gaafadde malee haasaa waliin qabne isa akkana jiraatu hin beekan. Beektu akkasii. Okay, ishii maqaa eenyu? Okay, maqaan akkaawuntii irratti maallaqa galchite eenyudha obboleessa kiyya? Maqaa akkaawuntii isiin irratti galche isiidhumatu natti erge maatii Woostaa Fadii kan jedhamu jechaadha kan isiin natti ergite.